Sigale kanan jedhemu ragaadhan ati moolatti Sumayya situ dogongore ortodoksin amantaadha yoo jette ragaanatti fidinasi wajjin amana ragaana kennuu ni dandeecha dirribee tanumarratti bicha tasgabbinaa eshi keenya amantini eshi akkuma hunna hubadha amma takkitti jechuudha eessatan arrabsan jettu ati dhugaa rabbii gaafa abbaa kee jechuudha gaafa abbaa kee irraa dhalatte oggaatti nafa dhiqata jettu san gaafa san jamma boletti ko ni jecha kanaaf ragaa fiduu hin dandeetta jecha diyyatti kanaaf fiduu hin dandeetta waan ati dubbattee bara afaan keetiin kaaduu dandeecha jecha kanaaf ragaa fiduu ni dandeetta hin jedhamne jechu kun jecha kana ragaa fiduu hin dandeetta sababbiinsa amantaan kenna akka beektam abbaa akka kabajnu akka jaalannu dirqama nurra kaa'ee jira siigalee haqa nurraa qabu haadha abbaan kenna siigalee ani kanan jedhe ortodoksiin akkaataa qulqullina isiniin barsiisne macaafni qulqulluunin jedhe ammas irra deebi'een jedha isin warroota Iyyesuus hordofu miti Iyyesuus ofiisaa yoo osoo harka dhiqatin harkuma osoo tana dhiqatin biddeena nyaachaa ture hatta namoonni isa bira jiruyyuu hin ajaa'ibaman miknaatum akkaataa itti dhiqannaallee isiniin barsiisne ofiifillee hin dhiqatu atiin kun amma uummanni kiristaanaa sis ta'e namoonni bira janaaba akkamitti dhiqatta yoo isiniin jenne ummata jala bichaa xaaratee utaalee bakka barbaade deemudha isinii galee hin jiru waan ta'eef akkaataa itti dhiqattan isiniin barsiisne saayinsii jala deemtan malee Iyyesuus jala deemtan Iyyesuus jala deemna hoo jettan inni isin barsiisu miti ofiifiyyuu hin dhiqatu sii galee ramii osoo jaartiyyuu fuudhee akkaataa itti dhiqatu hin beeku sii galee akka keessanitti akka kennattu son taane kanaafi ammallee irra deebi'ee isinii hima kiristaanonni akkaataa itti dhiqattan macaafni qulqulluun isin hin barsiisne isa kanarratti anaa miti ka jedhe macaafumatu jedhe Iyyesuusu ofiisaa osoo dhiqatin dirqam godhee nyaata waan ta'eef jechuudha baakteeriyaa wajjin isin biratti ati baay'ee nama garamta Sumayyaa qoy dirribe anatu deebisaafi Sumayyaa jedhani deebisa qoy si wajjin haasaa jira shumti anaaf deebistu dirribe gaafii takkitti si gaafadha ortodoksiin amantaadha kan jedhu ragaa naa kenni takkitti waa baay'ee na gaafatte si deebiseeranii ati moo takkitti naa deebisee waan ati gaafadhe naaf hin deebisne laal na dhaggeeffadhu Sumayyaa na dhaggeeffadhu waan ani si wajin amma si wajin bakka jajjabduu yoo isinitti dhufte si wajuu nama la keessanii yoo ragaa naa kenni si galan arrabaa si wajuu nama la keessan kana ni beeku እሺ ተስገባ ሞቶር ቀስቀስ ጎድ አከ ሲላሰኒት ተስገበ ይስላል ጥቆ ቀነሰ እሺ ማርሺ ኦፕሲ አከ ድረ ተስገቦፍቲ አሶሰቲ ተስገባ ይሃሰ ዋንቲነኒ ሲጋፈደ ሀተ ዋንብራኒ ኦርቶዶክሲን አመንታዳ ከንጀርዲ ሲበ ኢየሱስ ኦርቶዶክሲን ቤኩ ወርገምቶኒ አከስማስ ደሞ ከነከ ሙሴ አብርሃም ጀርቱ ኩች ኦርቶዶክሲን ቤኩ ጀቹምቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ደሞ መጫፈርት ይንበረፈምነ እንጅሩ አበዳል አኒሞ bahaya kan ifa masih yo barbaade ortodoksiin amantaadha kan jedhu ragaa amantii ishee dhugaa ortodoks tawaahidoo bichaadha laal kana laal gurratti siyaa cala donqooroo haadha raw maal ishin kun sareen kan namni donqooroo deebit deeqnee bu'ee taasin jedha lakkiin arrabsiin arrabsiin ani bar ati dhugaa rabbi gurratti singalu ka gurraa singalu bareedduu diya ragaa naa kenni sin jedhe malee nama irratti siin hin jenne bar waan ragaa waan amantii keenya maal irratti gatte deemte amantii kee musliima erga deemte taati san deebisa jechaa turte bar waan amantii keenya maaltu si galchee naan ta'uttee baate miti deem bakka baalishin tunas qayyaamin tururi wallahi bareeddudha bar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kori samu kuri jana baake arabsi jadi. Bareeduma tokko qabdu dhugaa sin jedha Sumayyaa. Mee takka waa deebisuufi. Bar bareeduma irraa kan ka'e bar obboleechaan diittu namuudhaan bar bareedduu tana jechuudha. Intala kutaa meeqa mo'atee haarsiin harkatti na galfatee bar qashiin dalaata. Hayyeetti kofiyaa. Ayyee. dhugaa keeti wallahi osoo bareedduu ta'uu baate leeyman biyyoo makka ulee haroreessaa nuraan eeyni baananta jannata keessaa osoo ta'uu baate obboleessi xiyyaa usin fuudhu maasha Allah goobas bagatti cabsinee injifanne akka waan caa addunyaa fuunetti ilaalamti. Goobasi keessan kana amantiin keessan qoo'ee
Hidadhaa mee ergaa waan nuttanii ergaa amantiin keessatti nama tuqatanii miti. Sabri goota. Amantiin keenya maal fakkaatti fakkaata. Amantiin namaa kabajii. One second. Mee obboleettii koo differensii garaagarummaan Sumayyaa fi garaagarummaan Dirribeedha yoo ilaalle Sumayyaan ragaa irratti tasgabbiin seeqachaa haarusii bareeduu tana falak godhaa suuta haasoiti. Ati immoo mee maal godhaa haasa'u jirta? Ilmaa fi haadha wal bira bakka takkaa waaqessitu san if gubbaa keessee akkasitti immoo afaan kee keessaa wanni bahu waan naman gammachiifne ta waaqayyoon gammachiifne ta ergamoota waan ilmuma namaa makhluuqa takka malaayikaallee gammachiifne xibaaraa jirti. Garaagarummaan Islaamaaf Kiristaanaallee kana kunno. Mee ati maaliif obsa sin barsiifne amantiin kee jaalala tasgabbii naamusa suuta haasahuu ragaa maal sin barsiifne haadhooko isiin jecha takka osoo sin hin jedhin ati jecha dhibba takka jechuun jirtaan nu warri dhiiraa saalfachaa jira dhiiroo safuun dubartii Oromoo eessa tarteen na dhibe dhugaa dubbiin Sumayyaan jette reefuun tana sun waan sirriidhaati safuun nu harkamaa gatama inde moo amantii tanaatu safuu irratti hidhamiti taate hordoftu moo amantii tanaatu arraba si barsiisee haadhooko amantiin keenya safuu qaba intala matee chantanatu safuu darbee intala keechantu safuu darbee daqiiqaa takka mee viidiyoos bayi yoo ati qullaan jiraanne tuujii fuularra natuuf mee safuun mee viidiyoos bayi akka atitti jirtu yaa Allah jirta naamani akka nama gartee janaazaa qaamarraa dhiqee sirriirra kaayee qabrittiin deemuu akkasitti taa'u jirti. Maaf xiqqoo sabrii hin goranne mee waan si gaafadhe hoo haati teetillee abbaa keetillee yoo jiraata waaqayyo umrii isaanii dheeressee gara islaamummaa haa fidu isaanillee safuu si barsiisuu irraa eegama. Obboloota haadha kiyyaa warra kiyyaa dhiisiti. Ani wanni isinitti immoo warra musliimaa taatan hundi keessanuu jechuudha. Maaliif intala tana nurraa qabadda waa'ee amantii keenya afaan ishii qanqala tanaan akka nutti kaasne amantii keenya maqaan nuu. Mee amma maaltu arraba sige? Tole ati amma abbaa manaa keetiin si himaan. Deemi himta. Amman si hima amman tana abbaa manaa keetiin si hima tole? Deemi hima. Abbaa manaa keetiin himu dhiisiti deemiti kun intala teessan ergaa karaa amantii keechanii isinitti dhuftee. Abbaa manaa keetiin si hima abbaa manaa kee eenyu kame beektaa? Waaqayyo keeti macaafatu dubbata bana dhumaayiki gaafii dhibba namatti hin kaasinaa gaafii dhibba miti abbaan manaa kee waaqayyo keeti macaafa keeti dubbata isa sirraa si himanna nuti si daddabne na dhaggeeffadhuun jedhe baram na dhaggeeffadhu sirriitti dura natti lafa lagni maasitti fakkaate akkasini amantiin biraa namni amantii biraa aman hoo isinitti dhufe deebitanii amantiin namaa san arrabsaatii ofitti yaamasin hin jedha amantiin keessa mee kana bichaa naa deebisa jecha tokko kan Sumayyaan amantii ta'e amantii qabda garuu dhiifamallee amantiin qaba amantii baay'ee maali maqaan ishee ishi maqaan ishee maali ishi ishi masarata jechuun masarata meena Harargeessi dubbii tana masarata nuti hadhalaan matatti hidhattu beeyna. Ishi tintii jechuudha ka ishi dhugaa amantii ishee dhugaa. Ishi mee si guddisa mooditara warri qabdan guddisa mee as baasi viidiyoodhaan haa ilaallu. Boqonnaa kamirraa arganna tawahidoon amantii xintiidha ka jedhu. Afatu kana tawahidoon jedhini maalumaaf intalmatee chantana nurraan qabanneedhaan be waa'ee amantii intalti teenya bar na dhaggeeffadhu dhiisi intala teenya intalti teenya bar Malika bar she's queen na amani believe me or not feetu amani feetu dhiisi Malika isi waaqayyo abbaa biraa gooftummaan shamarranii fi dhiira kiristaanaa hundarratti waaqayyo abbaa biraa gooftummaan laatameeraaf maqaa isaatiin ameen. Ishi ati amantiin kiristaanaa takkaa tawahidoon amantii xinti kajau qabda ragaa. Afatu duraati afatu mee ani bar nama taatanii waan taatan bicha rabbii kana gaafatu. Nama lakkee adoko. Nuti nama adoko bareeddu tenna nuti nama tole.
Eeshi erga nama taatanii erga amantiin kechanii nama kabaja ta'e amantuma keenya bicha irra gadi bu'aa amantii kecha nama naaddaanu amantii teessa wayi qorree gubbaa taa'u jirra nuti amantiin teessa yoomi as baajaa taate nuti lafa taa'u jira Allah amma kursii irra taa'u jira dhoko eebbifame waaqayyo si haa eebbisu mee amantii qabdu nan eebbisinaan ishi hayyesin ishi dhoko sin eebbisu mee ani garugaa ilma oromooti suma eebbisa jedhee yaada hangafa keeti obboleessa guddaadha mee haa ta'u amantii qabdaa dhoko mee suuta waliin haa ilaallu maaf jejjeruun barbaachisa eeyyan amantiin qabaa amantiin laan maaliidha maqaa ishee Ortodoks tawaahidoo gurri sin dhagahu ishi macaafarra jira waan kana moo sumatutti moggaase Muhammadin kechanii Naka biraan naqiin darbeeti jechi no adoko indaqeen akkasan achi deebi nuti gaafii si gaafanni waan dubbatu keessattiidha ishees ta'ii namoonni biraa warri ol seentan yoo dubbachuu dandeettan ta'e yoo deebisuu dandeettan ta'e amantaa qabattanirraa deebii itti kennaa yoo hin dandeenye ta'e arrabsuu dhiisa mana kiyyas bataskaana miti kan dhaqxeetoo tasaallamtee baatu sana miti manni kiyya bakka barnoota itti baratan bakka naamusaa itti baratan bakka macaafa dhugaan itti lallaban bakka dhugaa itti dubbatan isinii galee bakka waa itti dhaggeeffatani malee bataskaana miti kan tasaallamtee gadi buutu na arrabsuu yoo barbaadde moo koppiliinki godhaa komantiin arrabsi yoo barbaadde moo suura babbareedduun qaba qashtiin qaba isinii galee gadi garagarcha akkuma barattasa naqaan arrabsa isinii feeyyamee jira isinii galee waan barbaaddan jedhaan arrabsa yoo isin waan itti amantan hin sodaan yoo dhuguma wallaalummaan ta'e yoo dhugaa beektanii islaamummaa tana ceemmitanii waa hedduun isin rakkise nan beekanaaf gala jechuun miira keessan naa gala namoonni baay'een kiristaanummaa dhugaa gochuu hin dandeettan ragaa itti dhabdan keessaa bahuudha isin mararte amantaa keessatti guddattanidha isinii galee akka aadaatti itti guddattanidha hatta amantaatti guddatan miti sareen guddisanuu garaa nama nyaatti waan ta'eef akka rakkattanii mahaalitti rarraatanii haftan nan beeka rarraasan keessa moo akka nama arrabsaa jirtan nan beeka irrarra'ina lafa gahaa gadhaabbadhaatiin dhugaa furadhaa isinii galee nuti asirra teenye kan lallabnu isinitti himnu sa'aatii boqannaa teennaa guyyaa boqannaa teennati amantaa kennaa jabeessinii keessan barachaa jechuudha akka ajaa'ibaatti amma fakkeenya gaafan asirra ta'u waan barachaan jira isinitti hin fakkaatina wallaahin akka ajaa'ibaatti barachaa jira garuu sa'aatii boqannaa qabu kana ijoolleen tun waan ofiiti yaa jaaladhe tana waan ofiiti yaa argadhe tana yaa argatanii macaafa qeesonni muudiitti qabde farsoo akka hin dhabne zaattii akka hin dhabneef damoosa akka hin dhabneef isin sobdee macaafa isinitti barreessiteetiin inni jechuudha isin sobdee si sabbaktu tana ani moo dhugaadhaan isiniif sabbakaa sobee paastarii zayitii isinitti gurgurachuudhaaf muudii isinitti qabachuudhaaf babbareedduu qashtii wayii achi keessa gurratee itti taphachuudhaaf dhugumadha dalagaa keessa warri paasteroota muudii isinitti qabachuuf dubartoota walitti qabee dhiiraaf dhalaa walitti qabee jechuudha badiitti isaan geessu kana mana keenyatti dhugaatu dubbatamaa jira macaafa kana kootta damooza malee kaffaltii takka isinirraa hin barbaannu kootta baradhaa isiniin jenna deebiin keessanoo yaa ummatan nana galatooma hanga nuun jechuu dadhabdan arrabaan as nu waraannattanii jechuudha akkas ta'uu hin qabu isaan sana silaa tuffattanii caal jettanii dhaggeeffattan namni dhaggeeffataa jiru ni beeka jechuun waa addaan baafataa jira garii namaa moo akkas hin ta'ina yeroo daa'ummaatii fi yeroon dargaggummaa gargar yeroo daa'ummaa osoo hin beekin nama gabbaraa turtan nama akkamii isa nama isin ilmi dhiiraa isin dhalchini ilmi dhiiraa dhaltanii ilma dhiiraa obboleessa godhattanii ilma dhiiraa jaarsa godhattanii hammattanii raftanii kaatanii moo ilma dhiiraa waaqeettanii gabbartan isinii galee akkas ta'uu hin qabu isinimtu akkamitti dhiira akka keessanii hammachaa bultanii kaatanii moo wajjin gabbartan ofumaafuu sammuu keessan baname umurii dargaggummaa tanatti yeroo daa'ummaa shidaa'ima nama akka keessanii dubartiin ji'a 9 garaatti baattamee isinii galee qaama dubartiitiin akkuma aniif ati dhalattu kanatti qaama dubartiirraa dhalatee akkuma nama kamiittuu torbanitti akkuma dhiirri kittaannatu kittaannatee nama qaama dhiiraa qabu isinii galee osootii dubartii argatee fedha fuudhuu qabaatee silaa kan fuudhee alfachuu danda'u nama akkasii gabbaraartan
Sinigalee sanamoo dhiisaa ofirraa. Dhugaa qabadhaa. Dhugaan waaqayyoon isa hin mul'anne. Isa Yesuus addunyaa tanatti erge sana. Isa san amanaa waaqayyoon akka macaafatitti illee hin mul'atu. Namus isa arguu hin dandeenye namullee isan argine. Nutillee Islaamni Rabbiin tokkicha. Sinigalee kan hirkoo hin qabne, ka gargaarsa kamuu hin barbaanne, kan ana uume, ka si uume, ka addunyaa uume, ka waa hunda beeku. Yesuus guyyaa qiyaamaan beeku. Rabbii waa hunda beeka. Sinigalee isa sana koottaa gabbaraa isin hin jenne malee nu arrabsaadhaa isiniin hin jenne. Arrabni keessan bareeduma nuu dabala. Sinigalee ubatee mibbaalaallee adillee isa nuuf dabala. Kanaaf jecha of hin dadhabsiisinaa deebii itti kennuu yaala. Hayyee hiristee moo eenyu maqaan kee? Bareeddu. Bootaan qabanii buusaa nama hin jirre. Ijoolleen musliimaa please hin argatin ajibba keessan miti. Isinii galee kan kennamuu qabu carraan isiniif iyyuu jalqaba. Garuu immoo uummata waa addaan baafachuu hin dandeenye kana addaan baasnaaf. Isinii galee isin warra qajeeledha nama itti fayyadamu anas ta'e isinis Rabbiin nu haa godhu. Sumayyaa bakka xiyyatanallee nama buusa gadi na buusaadhaati. Daaraa rakkoon qabu warra ergachaa jiranidha malee bootaan ni jira. Mikiraatum natti hin qabaminaa. Qoyiree gara siin buusa. Nama tokko kiristaana naa gashaa warri monitaara. Kiristaana gashaa. Fedha keessanii warri galuu barbaadan takka barreeffadhaa. Kiristee buusaa mee namni tokko inshallah nama tokko buusa too kiristaana biraa galcha. Sumayyaa እንዴት ዋልሽ? Akkam nagaa jirtaa fayyaadha? Galata Rabbii jira akkam walti akkamitti galgal akkami? Bareedduu galata Rabbii jirra. Ati ortodoksiin qaxxitaa miti jechaa turte yookaan si dhaggeef. Maalish dogongoraan buute na fakkaataa kottume. Deebisaa gashaa ishee ammaa sana. Ayyee masi. Ayyee akkam galgaleessita. Nagaa galata Rabbii. Jartanii. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baga jiraattanidha. Masi. Gaaffii gaafataa ture dhageesseertanii? Lakkoobaan dhageenye. Ati amantaan ta'e maali? Amantaan koo kiristaana. Kiristaanummaa inni sii kenne? Kiristaanummaa eenyu sii kenne? Amantaa kiristaanaa. Maal jedhanii nama gaafachuudha? Eegaa amantaa kiristaanaa kana waaqayyoon sii kenne si musliimummaa maaltu sii kenne? Waa'ee amantaa biraan deemaa waa'ee amantaa biraan deemin. Waa'ee amantaa biraan deemin. Ani waa'ee kee dubbachuu fi miti amma kan dhufe warroonni kiristaana shaaqaban zala ta'anii jechuudha. Maaliif mana kee dhufanidha malee maaliif mana kee dhufanidha? Akkuma saatuma jirtaa bareeda san. Jechuun ani isaan dubbachuun dhufe warroota shaaqaa zala ta'anii too seenan kana mana kee maaliif dhufanidha bakka malee atooman balleessine warroota zala deemee amantaa kee ለምን አስወጣሽ? በጣም ይቅርታ እሺ። በድንገት ነው ያቺኛው ልጅ ለማስወጣት ብዬ አንቺን ነው አስወጣሁት። በጣም ይቅርታ እሺ የኔ ቆንጆ ባሬላሌ አኩማ ኢላላ ሱመያ አገፋ ተስገባይ ዳንኤል መቃን ከእንሳ አታው ዳንኤል ማን ዱብሲ ሱመያ ነጋሚ
ገለተ ረቢ ክብር ምስጋና ለድንግል ማርያም ልጅ ጅርታ ከሚሬ ዋቀዮ አጉደቱ አውልፋቱ ገረፉ እንድራትትስ ሃዬ አመንታንቴ ኦርቶዶክስ ሚ እንዴ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጥንቴ ጠዋት እሺ ሜ ኦርቶዶክስ አመንታታውን ሰመጫፈራ አረጋና ከነሜ አይሱምዬ ማሉ አስረተ እቼ ማውፍ ደደብሲስታ ደራዋቃ በርጋፊ ሲጋፈደ አከነርገ ገሩ ደደብሲሱለ አከደቢ ነርገምንም ቢያ ኤኙ ሲገልችኑ እንጋፈታ ኡፎ ሲገልችኑ እንጋፈታ አታ ጃይባ አታንጋፈት barsiisa jedhami lahasa birani safa bareedu siya ichu warone akkasi lubrat ortodoks tawaido eenyu si kenne amanti eenyu si kenne ette warra baadiyyaa gaafatta beekta warri tamaaree maqaa quddusii beekummoo qaxxitaa of course sibira seenan beekta maaliif ati qoy way laalube አካል መስልምና ናወያ ኦርቶዶክስ እንበርባዶቴ ባቴ ሚቲ በሬዱ እሺ አማሞ ኢቤ ካንሰሪት ኑራት ስቃበ ሞ ማኑ ራፋቹ ደደብዴ አብዲ ሙሳ ነጅርታ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማሪፍ ኑራፋንደ ካንሰሪት ኑራት ስቃበ አንገና መለክስነ ካንሰር نقال الحمد لله جوتك فيادا جرا الحمد لله ما متى نجيتك كتباتك اني فيران فاشين دقيقه لا ما ننفع ديفما سلا اوكتك عبدي سكندي تكافو نالا ثلاث هيها سوا ايش ريفون تناو بلتين تنيا دنجل مريم لجيت دنجل جچو مال جچودا ድንግል ማለት ያላገባች ድንግል ማለት ያላገባች ደቂቃ አፋን ኦሮሞ ማለም በሁቤታ አፋን ከነ ተቆነቱ ልፋታ አፋን ሲዳማ ከነ እንደው ድንግል ጀቹ ማለት ዱርበጀች ዱባ ማርያም አከምት ዱርበረ ኢራ ከነ አርግኔ አኖማም ቤግኔ ጀቹ ታይ ማርያም ዱርበረ ማርያም ኦፍ ኮርስ ዱርባሰኑን ቤክቱ ቁርአን ከየቸን ራንጅራ አማሊ ሃደ ኢየሱስን እርገደስ ከመት ዱርባታቲሳ የሚቲ ቁርአን ከየትረታ ነበብ ቁርአን ከየትራ እንጅራ ማርያም አከስንጀነ መንፈሲ ዳሴኔ መንፈሲ ዳላተ ማለ ኢራ አርገቴ ወይኔሩምቴ ወይን ኤንገቴ ሰንጀነ ergadese dingil jedhamtiire በመንፈሲ ደላለተ ማለ ኢራ ወልተገናኛቴ ቲሚቲ ከናለቴ እና ተገናናቹ ባቴ ቦደዩ erg እና ደሴ እና ወለደች ማለት ነው እና ወለደች ድንግሊ jedhamቲ ነው ድንግል ናታ መጽሐፍ ቅዱስ ከየቸን ራንጅራ ቁርአን ከየቸን ራንጅራ በስንቱ አመኑ ደደበ ማለት ሆ አቲ ዳይማን ከብዳ ዳኢማ ኮትራት ማረከት ያማ ዋይ አመንቲት ማለ ዋይ ዳኢማ ክያቲን ተንጋ ፈታጅ አቲ ፈከኛ ኦቱ ዳኢማ ይኖረትን ድረ ድንግሊ ቱርቴ ዮጀነ ኤርገ ዳኢማ ደሰ ድንግል ጀነም ታረ አናፊ ማራም ይኩሊና ጎዱ ፊሬ Okkoli miti garuutu waan isin jedhe erga deessee booda dingil jedhama namni. Ani fi maaramin qixxee ta'uu hin dandeenyu. Waa'ee qixxee kanaa mi haadhoko fakkeenya maaram laal alayhi salaam annan jaaladhanan kabaja garuu erga deesse dingiliidha. Dingil naat maariyaam. ማረሚን ድንግሊ ወለደች እኮ ወለደች ዲራ ደሴ ኢልማ ደሴ
Ayyesuma ማርያም ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትሞታለች። ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች እንጂ በድንግልና ትሞታለች የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ማን በድንግልና ሱማያ ቆይ ኦበለትቴ ነጥፋ ሱማያ ደግሞ ማቃንኬ እሺ ችግር የለውም እኮ ጋፊ ገባና ድንግል በድንግልና ሞታለች። ዱበርቲን ተቃቀቢት መኤሳን አልተ አፋኒን አልተ መታ ዋም ባለገና ናኒ ጫዋዳ ቆይ ዋም ባለገ ስትዱበቻ አማን ሲጀመር ዋይ አመንቲ ናማትራ ማል ታይፍ ዱበተኒ ናፊንጋል ጀቹዳ ለክ አማ ኦኬ አማንተና Me cansari miti obsa. Mariam Kristana tu duran durseme kaabsitanii ijo gala fallafangara kee dhufe jira abbo obsa way maaluma taatanii ijo maqaasaati khofla baru jirta maadho me takkaasitta cabusute jedhi obsi asidisa umati sidisa afshir akan mana mago bere samal gonare obbolecha way ya jafaatini qayyaram wasin jedhu dubartiin takka erga deesse tokkoffaan dura anture tokkoffaan amantummaadhaan maal me takka obsi gaasusu kristaan nargite yani hojii qaba haya ati usaya de me mike eshi mike kabaddo hayati isi gaafada nde ya rabbi kaje waay amantii namaa hin tuqina akkanuma dhugaa hin beekne shaado ko si gaafadhu me fakkeenyaaf tokko fa durarratti namni tokko ergade dingili jedhama dubartiin takka ergadeesse hin jedhamu obboleessi keenya dubartiin takka hoodesse yoo daa'ima deessen booda dingilii hin jedhamtu gin immoo kan hin deenye kanumaa yoo dhiira bira hin geenye likki dhugaa namatti himuudha jechuudha dingilii jedhamti ergite mana amantaatis tajaajiluu dandeechi. Okay, dubartiin takka dhiira bira geesse gahuu dhabattee fakkeenyaaf erga ilmoo deesse ilmoon bakka silaa dingilii taatu sunumaan gabbaati mitiire. Kanaafuu erga ilmoon gabbaate khalaas ka opiniidha dingilii wani jaamu hin jirure mitiire haadha. Eeyyeen okay tana bira kunnee jiraati naa deebistee eebbifame. Mee amma gara biraatti ajandaa haa jijjiirru. Yesu ati amantiin ta'e ortodoksiidha? Eewwa. Eebbifame. Laal mucayyoo teenya tokkoffaa duraarratti amantii ortodoksummaan takka hoo kiristinaan amantiidha inni jedhu macaafarra jira 80 takka. Hin jira nu amma laali nu nama barsiisaa isinii fiduu dandeenya jechuudha. Hin jira wanti hundumtuu macaafa keenyarra wanti hundi guutamee hin jira. Tole hayyaa dhoko mungkin mee naaf barsiisaa keessanii takka ati gaafattee takka isa fiddee wanta jechuun hin dandeessaare? Barsiisaan keenya bakka kanarratti argamuu hin danda'u bakka kinoo bakka dhaabbataa miti laali. Erga asirratti inni argamuu dadhabe ati amma gaafattee nutti himuu hin dandeessaa? Because akka yeroon keenyallee taayimii nu elaan gubannee faanii beekadhu. Rakkoon qabu gaafadhee himuu nan danda'a garuu wanta na gaafattan irraa deebisuu nan danda'a garuu biyya lafaa kanarratti duraan dursee amantiin jechuun amantii tokkoffaa amantii kiristaanati. Duraan dursee amantii oonyuu dura musliimiin jira ture dhugaa dubbachuuf kiristaanuma turtan hawaata ragaani qabdaa dhoko yaramtan malee. Ishi immee dhaabbadhu ragaani qabdaa kiristinaan amantii jalqaba turte jechuu osoo hin taane iyyuu amantiidha jechuma ja'uufu mirkaneessuu amantiidhaatiif ragaa qabdaaree waan naaf fiduu dandeessu. Ati yoo nama dhugaa dubbatu taate ragaa naaf fidi please. Ragaan akkamitti asii fidu? Wanni ati jettu kiristinaan amantiidha waan jedhu ragaa qabdaa laata? Fiduu hin danda'a iyyee. Okay beellama sii qabaa? Ani asumarratti ni dhufeetu beellama qabadde sini dhufa. No, okay, amma naa fiduu dandeessaare? Isin afech miti
Amma maaliif akkanatti nama gaafachuu dandeessan isin jechuudha. Mee naaf hin galle naaf ibsuun dandeessan. Wanni gaafachuu dandeenyeef laal addunyaa tanarratti abdii Musaa dubbachuu feetaa dubbadhu. Abdii Musaa. An dubbanne an ustaaz hin bananne bara itti fufaa. Okay, hayya. Laali obboleettii teenya addunyaa tanarratti karaa baay'eedhaatu jira. Karaa baay'ee jira. Karaan hedduu jira. Karaan xixiqqaa fi tuturree qaqallaa fi jajallaa hedduutu jira. Garuu karaan diriiraan habba tokko qofa. Suni صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور ربنا كنجا خران ديريران لا خرا توكيتشا قفا دبليتيكو خران توكيتشان سون كرا ربي الآن حج مساتين فدساتين الرتي وما تنا أومي المنا ما الرتي أومي خرا خي خنك أبداجي سون كرا إسلام ما قفا ما شافا خي سيوني في لالي Waaqayyoon tokko amantiin takka cuuphaan takkaa jaa. Fakkeenyaaf maaliif kana gaafachuu dandeessan jaa? Profaayilii kiyya kana gattu kee ilaali. Tasolonqee irratti waan inni jiru. Profaayilii kiyya kana jala yoo godhoyte akkas jeesii baasa. Isa gaarii ta'e qoraatii qabadhaa. Isa hamaa ta'e hunda lakkisaadhaa jaa. Qorachuu qabda. Macaafa keessatti Ermiyaas raayichaa keessa yoo ni fi ilaali. Isaayyaas raayichaa keessatti illee yoo ilaali. Bakkoota baay'eetti dubbii macaafa Waaqayyoo takka dubbii Waaqayyoo keessa barbaadaatii dubbisaadhaa jaa. Akkana jechuun guutummaa dubbii Waaqayyoo akka hin taane nu ibsa. Kanaaf jecha obboleettii koo ani siyyaama gara amantii haqaa fi ragaa fi maqaa waa hundaan qabatama ta'ee tarabbii bira fudhatama qabdu sun islaamummaadha. Ani siif sabachiisuu danda'a. Kitaaban ofii kiyyaatti amanu haatitti namannerraa ani immoo ittiin amanu. Sun irratti amantiin rabbi bira fudhatama qabdu islaama qofa ja'a. Laali obboleessa keenya amantiin keessa sin jama duraan dursee addisiidha bari. Argite? Eessarratti yaada okko. Tokkoffaa duraanii amantii kanarratti kamtu dhaabbatame dhugaa dubbachuuf. Kamtu dhaabbate amantii keenya mukeecha. Islaamummaadha doko amantiin tarabbii tokkichaati islaamummaadha. Rabbi tokkichaa miti islaamni muslimni keessan addisiidha. Addisiidha tokkoffaa duraa kan uumame kan uumame laan ragaa si dhiyeechuu hin danda'an jechuudha. Ragaa ishee inna amantiin keenya tokkoffaa kiristaanaa. Obboleetti bayas kecha waan amas dubbisan immoo booda aqabam fedhanii tasirraa iyyuu. Waan amaan dubbannu mee obsi yaa intala girmaa obsigaa. Isaan asirratti qaba achirti qabsiisaa aydaan mee obsa qabaadhu mee sabrii qabaadhu haboo adaadaa mee sabrii qabaadhu ati adaadaallee naan taatu sabrii qabaadhu mee hayyee suusu ati. Hai, susu deebisi mee? Maal si deebisee baraanii dhugaa ragaa nan qaba. Amantiin kiristaanaa okay amantiin islaamaa addisi waan jiruuf yoo ragaa qabaattee naaf fidda yoo kanan qabaanne an sin cinqu yoo amantiin kiristaanaa amantiidha kan jettu yoo ragaa qabaatte naaf fidda yoo ati naan finne an sin cinqu an kaniin qabu sii fiduu hin danda'a fudhattaa laata argitaa yoo fudhachuu baattes wal bariin garuu. Bari namni abbaan waan barbaadetti amanaa beekin amantuma namaa maal godhii tuxxaniidha bari. Maaliif asirratti? Amantii namaa tam mee nuti amantii tamtu inni amantii jetta kiristinnaa amantii. Na dhaggeeffadhu siin gaafatiin mucayyoon cannaqeen nama mataan dhukkubsiniiti. Minaan sanuu ehee doqqooroo የሆነ ሰውዬ ዘመነ Ijoollee isin tasgabbaa mana kiyya gaafa galtanii maal taatan? Galatoomni obboleettii koo. Waaqayyo nama arrabsaan jiru amantii kamuu nama arrabsin jettu garuu ati amantii kiristaanaa bakka hin buutu mataa kee bakka buutaaf na arrabsite ani immoo obboleessa kee guddaadha dhiifama sii godheera eebbifame Waaqayyo si fadhiisu numan beekneef nu arrabsita bar silaa beette akkas miti tole hayyee kiristaanni amala gaarii qabu beekumsa qabu takkaa kan nu barsiisuu danda'u takkaa kan nurraa barachuu danda'u takkaa kan wal dura qabachuu dandeenyu mee jira dhiiroo. Ama me mal godha chartarre me mal godha chartanam
Muslima keenya ta'an jechaa jirtan immoo maal Lakki ta'anii muslima keenyan ta'in. ani Muslima dhugaa keenyan isin ta'in. jedhamin asirratti nama irratti hin jaaladhu. Ani dhugaa amantaa kiyyaani namni na tuqe dhugaa ani tigistiin qabu jechuudha. Gini si wajjin tigistiin godhadhe jechuudha. Karaa amantaatiin namni natti dhufe qixxee waan na ajjeesate jechuudha. Karaa kiyyatti jechuudha. Amantaa kiyyaaf Ammallee tigistii kana caalu dhagaye. Ammallee tigistii kana caalu siifa kan dhugaa tigistii qabda dhugaa. Namni amantaa namaa sirra taa'ee yoo Aamin jedhi dura aamin jedhi si eebbise. amantaa namaan xunnu amantaa kiyya namni akka dhukkun Waan barbaadu. sin jedhu okay. Ani karaa amantiiti yaa osoo hin taane karaa kiyya osoo karaa keenya osoo hin taane karaa rabbii tokkicha si uumee deebiin jaa. Haadhoo koo Yesuus Kiristoos macaafni ati harkaa qabdu akka nama jedhuun hubattee takkaa dubbistee macaafni nama jedhaan Yesuusiini. Yesus ani nama ofiin jedhe takkaa waan sana agartee laata? Ilma namallee ofiin jedha argitee ani ergamaa waaqayyooti ofiin jedha waan sun argitee natti namani naa jedha bara Yesus waan san dubbistee garuu macaafa san keessatti wanni sun bakki sun dhokottuudha. Dafee nama hundaaf hin galu. Obboloota kiyya kiristaanaa baay'ee jalaa dhokotee jira. Bakka san sii fiduu ni dubbistaa? Fadha keetiin. Dubbistaa susuu ta'in. Rakkoon qabu naaf fidi nan dubbisan. Ishi lafeeti ishi. Eebbifame dhugaa waaqa jiraata. Ahoon koo ati barti gistii. Tasgabbaa warri komantii. Namni ergatee namni osoo muutii lafa hin jiru tasgabbaa. Fedha keessa jalan deemina. Baltaa tasa. Isin yeroo dubbattan maaliif amantaan kiristaanaa shan afur qabu? Obse teenya obsi meeta. Dubbadoo sin jedhe qofa dubbatta. Maqaan keetu obseedha. Kokeelatti fakkaate manni kiyya. Usi. Asraa uleet. Hooda laakku. Rakkanne maal goona jiru. Ati sus. Laali yaa mucaa teenya. Na guddisaa xiqqoo. Sumayyaa. Na guddisime Sumayyaa. Ishi. Laalo baleetii koo. Yesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa na erge sanatti amana malee anatti amana mitii je. Hayyee ati Yesuusitti amantamoo isa Yesuus erge sanatti amantaa dhokko. Yesuus anaa miti jee namni natti amanu yoo fade anaa miti lakkii jee dide kanatti amanamuu qabu na osoo hin taane isa na erge sanatti amanamaa jee yaadokko. Waan kana hubatteettaa itti yaadimee yaadan qabi. Tole ammallee itti siif fufa. Laali macaafa kana keessa waan nama dinqu akkana jedhe Yesuus Kiristoos. Laal asirraa si dubbisa. Sun immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsi isaa 47. Namni dubbii koo dhaga'ee yoo eeguu dhabaate ani isatti hin faraduu jee Yesuus Kiristoos. Sababni isaa ani isatti hin faradu. Laal ani isatti hin faradu. Maaliif hin faranne? Ani biyya lafaa oolchuudhaaf malee itti faraduudhaaf hin dhufne. Nama dubbii koo tuffatee dubbii koo fudhachuu didetti kan faradu jiraa je. Dubbiidhuma ani har'a dubbadheetu guyyaa isa dhumaatti farada. Dubbii inni dubbate tam dubbii namni natti amanuu barbaadu isan erge sanitti amana rabbii tokkicha sanitti amana malee natti amana miti kan jedhu sana. Mee waliin haa dubbisnu hundi keessanuu waliin ilaalla. Itti fufee abbicha isuma na ergeetu ofii isaatii waanan dubbadhu na abboome malee ani ofuma kootiin hin dubbanne. Dubbiin inni na abboomees jireenya barabaraaf akka ta'e ani beeka eegaa waanan jedhu akkuma abbaan natti himettan dubbadhaa jedhe. Tanaaf Yesuus Kiristoos ani nattiin amaninaadha waan jedhu dubbatee jira. Indee Yesuus bara ani waaqayyoo miti jedhee jira. Dirree bahee ani waaqayyoo miti jijee jira. Eessatti naan jedhime honnoolaa innilleen kana
Wangeela Luqaas boqonnaa 18 irratti gurguddoota Yahudootaa keessaa tokko yaa barsiisaa gaarii jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuutu anaaf ta'a jedhee Yesuus kana gaafate. Yesuus hoo maal jedhe beektaa dhoko? Yaa Rabbi. Yesuus immoo deebisee fi maaliif gaarii naan jettaa jedhee gaafate. Waaqayyoo isa tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokkollee nu hin jiru. Hunnola. Maaliif gaarii naan jette? Yaa barsiisaa gaarii jennaan an gaarii miti. Rabbii tokkicha san qofa gaariidha. Namni gaariin hin jiru. Kamitti ati ilma namaan akkamitti gaarii jetta? Rabbii qofa gaariidha. Namni gaariin hin jiru. Boo gaarii maanaan jetta jeen? Akkana jechuun isaa maalidha? Inni Yesuus Kiristoos namummaa malee waaqummaa takka of keessaa hin qabu. Waaqatu gaarii namni gaarii miti. Ani gaarii miti. Rabbii tokkicha gaarii haja'u ibse. Kun macaafa keeti yoo fudhatte sihi yoo tuffatte sihi kunis isinuma beeka. Garuu tanaaf jecha maaf oolan rabsinaa? Amantiin arraba barsiiftu xiqqoo hir'ina wayii qabdi. Garuu amantiin takka ni barsiifti jedhee yaadu. Amantii kiristaanaa bakka hin bu'u. Kan nama arrabsu mataa isaa bakka bu'a. Eebbifama. Ustaazota keenya itti fufaa barakaddaa. Ustaas Habiib akkam ooltan? Nagaa lafeetii akkam nagaa roozaa oolte miti jirra galata rabbiitii. Jirra nagaa galata waaqayyoo bakka amma dubbistas sana Yesuus bakka itti waaqa ofiin jedhe isinitti himnure nuti immoo dubbifamuu hin danda'ama. Eeyyeen haadhokoo bareechee gab godheensi dubbisa bakka ani waaqayyoo ofiin jedhe yoo jiraate ani ammas yaa banume. Yohaannis 2:17 irra dhaqaa baasaa dubbisa. Ishi. Garuu immoo nama gurguddaa as keessa isinillee nama kabajamaadha. Please follaayitii keenya otoo bareeffanne rabbiif jenneetoo jechuudha. Nun midirii tana gadhiisnee deemna garuu guyyaa muraasa kontiraata irra jiran. Yaa okay Yohaannis boqonnaa meeqa si yaa baasu? 2:17. Ishi. Wangeela Yohaannis boqonnaan isaa 2 lakkoofsa isaa 17. Shaada kun. Hai dubbiin Yesuus hin jirtu asirra. Akka carraa ta'e dubbii Yesuus akkuma banetti dhabe. Maaliif hin harkanneessa? Rakkoo qabu dubbisaa gubbumarraa kaa gadi dubbisaa hanga gubbaadhaa kaate. Boqonnaan isaa 2 lakkoofsa isaa 17. Yemmus barattoonni isaa hinaaffaan mana keetii naguba jedhee isa caafame yaadatan. Wayimiin maal jechuudha kuni? Walsi gidi 16 dubbisi. Masaanuu bakka tana jiramoo? Okay mee 16 dubbisaa? Dubbisa. Okay warra guugee. Achirratti wanti tokkollee isin hin galle yoo ta'e rakkoo hin qabu. Warroota inaanfadhaan gubbatanidha jechuudha warri kun. Maamiti. Rabbi khairaa godha. Warra guugee gurguranii immoo kana keessaa gad fagaadhaa. Mana abbaa kootiis mana bitaa gurgurtaa hin godhinaa jedheen Yesuus. Bas mana abbaa kiyyaa mana bitaa gurgurtaa hin godhinaa jennaani yemmus barattoonni isa hinaaffaan mana keetii naguba jedhamee isa caafame yaadatan jedhee dubbata. Ayyee warroonni hinaaffaa Yesuus Kiristoosiin akkas ta'anillee karaa keenya dhufanii amanuu harriin keenya banaadha. 13 gadi bu'aa. Rozako eebbifam obsiif maqaan keetu obseedha. Obsiif haadhoko booda wanteetna. Yesuus Kiristoos mana abbaa kootii mana bittaa gurgurtaatiif miti jennaani wallaahi dhugaadha jedhanii yemmus barattoonni isaa hinaaffaan mana keetii nagubaa isa jedhamee yaadatan jedha. Maaliree? Achuma gadi si kaan dubbisna silaa teenya masqala lakkoofna jedhe namichi. Teenya masqala lakkoofna? Silaa teenya gandaa lakkoofna jedha. Yaa. Akka deemsa Oromootti maa dubbisaa.
Kudha sagal irrallee akkasumatti gadi si kaa'ati dubbisaa kaa ustaasa sin Ilaala namaan. lakkoofsa meeqa si dubbisa isaa dokoome? Ilaala lakkoofsa meeqa si dubbisa? Akkasumatti irra ol xaragaa. Ani bar mana madaamin dalagu khadi waa xaragu wallahi caljee manni xaragamaadha laa manni xaragamaadha. Chiggira yellaa'u. Leesha akkasitti miira keessa nagashitanii isiniin kuni qoy. Ani maal dubbadde yaa haadhoo koo yaa bareedduu keenya yaa intala Oromoodha giifti duree teenya mi maal jedhe yaa Roozaa? Tayyi birra ol xaragaa dubbisaan jedheen. Maal xaragaree ani maal xaraga ilaala lakkoofsa meeqa si yaa dubbisu sumatu naan jedhe boqonnaa lama lakkoofsa 17 Amma naan akka dubbisu. kee kana akkasitti qabdee taate akkasitti irra oloofa maal odhaa rabbii yana Ilaala lakkoofsa meeqa? pollaa. Oluma ofaa dubbisa galee waaqayyo nu barsiistu. Akkana wal qoruun bu'aa qabaa garuu ilaala lakkoofsa meeqa si yaa dubbisu hayyee. Eeyyen akkas. Kana irratti Yahudoonni waan ittiin kana gochuu waan ittiin kana gochuu dandeessu mul'isuudhaaf milikkita maalii nu agarsiiftaa jedhanii isa gaafatan jedhan. Ayyee. Ishi ittiin fufaa? Ayyuwaa Ayyaa bizaas. tokko. Yommus Yesuus deebisee mana qulqullummaa kana jigsa. Ani immoo guyyaa sadiitti deebisee isa nan ijaara isaaniin jedhe. Dhumatte. Kana hojiin Yesuus argitanii akkas hojiin Mana diiguudha. mana diiguudha naan jedhani. Laa Hojiin Yesuus mana diiguudha. Maal jechuun jirtasa? Yesuus yoom as najjaarate injineeraa indee yuunivarsiitii tamirraa bee maqaan isaa ulfaata. Mee amma waan siin jedhu manaan jigsaa fi ani waaqayyoodhaa maaltu waliif fide? hojii akkamii nuti agarsiistaadhaan bara achirratti isin badii Yesuusiin hin takattalina. Adammaan tana TV kana cabsee tolchuu TV kana cabsee tolchuu. Mee isin TV kana cabsaa toshaati qaalba qaalii bakka Yesuus waaqa itti jedhen viidiyoo bee isinii kenna. Mee toshaa akkasittiin iskiriinii isaa daakatii Maal haasoo jirtaati? Nagayaami? maarree daakati toshuu jettanii. Laalamma tun shaayii qixaliidha. Addaan baqeeksee tolche. Lamin matsaaf qoddisiirra Baqeessee. Aya hunnoo laal. Tolche. Hunnoo tolche. Hunnoo tolche. Hunnoo laal. Tolche la. Reefu addaan hin baneemi amma tolche la. Rooti yaadi kana balaa himatti jishaa. Obse barkin Kiristoosin iblis. Balaa namaan hin jedhin. TV irratti dubbanne malee peepparri koo maal keessatti. Aare TV kiyya nagaan cabsaafirraa nagaan sammuun kiyya fayyaa qaba ndee. Cabsaatii mee hojii Yesuus Kiristoos naan hojjedhe mana diigeen jaaru ture bar. Shaayii qixalii ilaal kun olaal shaayii qixalii irraa baneemi amma irraa bane amman tanaan tolcheessee Shaayii birrii takkaa fakkeenya fudhatinaati mee dhuguma isin ustaaza Yesuus Kiristoosin qixxeessinaati. TVcha kana cabsee nan deebisa akka hojii Yesuus Kiristoos hojjete nan hojjedhaa jettan hojjedhaa mees. Mee ammaan tana ammatti dhiisii mana qulqullummaa mana diiguu fi ani waaqayyo jechuun maali? Mana diigaan galgala dhufa jaan akka. Mee maal hojjettee nutti agarsiistaa Ustaada mana namni diigee jaaraan jiru maal haasoftan? Mana namni diigee jaaraa jira wallahi. Xayyaara diigee tolchaan jiru namni Yesuus xayyaara tolche. Loo amma battala kanatti jedhameen hojii Yesuusan sinitti himaa. Waan macaafni jedhee nagatti please abbomoo azmaanii. Beekaa sidiif na malee ani si tana diigeetiin suma tana jaara. Na diigaan ijaarame hojiidhuma keessanuu sin ilaalla. Ishii kootu boru ganama si diigee yoo nan si jaarre an akka akka keetiiti. Guyya lama sa'a sadiittiin si jaara. Guyya sadii mi Yesuus. Maal An sa'a gootee sadiittiin diigdee? si jaara. Musliima si gochuudhaafi nafinaati borganama. Roza, Wayye. dubbii dubbannu keessatti beektanii dubbii ijoo qabu waan nuuf ta'u waan nu madaalu dubbachuu qabna. Waan jedhamu keessatti Ustaasa wajjin dubbachaa jira dubbadheetuma ni fixeem. TV fakkeenya yoo fudhatte nama tolchee nama tachi keessa dubbachaa jira si galee waan harka namaatiin tolfame waan ta'eef jechuudha. Waan namtolchee si galee fakkeenya Yesuus yoo fudhanne uumas ta'uu baatu uumamaadha rabbitu isa uume si galee namni san tolchine. Kanaaf TV fi isallee wal bira fiduu hin dandeessu mikinaatu akka keessa tolchuu hin dandeessu waan ta'eef TV moo namumaa Habiibti understanding angoone wanta ustaasni jedhe naggeeffanne dursaati. Ani ragaa kenninaanii fi
Ani ragaa kenninaanii fi ragaan kun akkasii miti jedhan. Ani amma hojii Yesuus hojjetu nan hojjedha. Amma TV kana cabsee deebisuu nan danda'a jedhan. Yoo hojii Yesuus hojjete. Sumayya qalbiidhaan yoo dhaggeeffatu jiraate. Yesuus bakka itti ani Waaqayyo jedhu si fidaa naan jetteetii na dubbisiifti. Bakka fidde dhiiftee bakka sanii ol na dubbisiifti. Sanii gadis ittuma fufeettee ittiin fufi. Boodarra kunoo mana kana hojii isaan sinitti agarsiise. Hojiin isaa amanamaa ta'uu isaan sinitti agarsiise ajaa'iba. yaa mucayyoo ani wacan danda'u nan fitadha. Mana diigeetiin guyya 3 jaara haja'u naa fidde kana naan jettee mire erga akkas taate mana hadiiguus ilma namaati. Hajaaru ilma namaati. TV kana cabsuudhaas tolchuudhaas ilma namaati ka cabsu ilma namaati ka tolchu. Tanaaf jecha mana diiguun TV cabsuun xayyaara diiganii tolchuun ilma namaa opereeshina godhanii tolchuun wanni kana hundinuu nama gaggabsanii bar opereeshina godhanii sarjarii godhanii walitti dhiinsanii fayyisan. Namni roobootii yoo tolchaa jira. Kuni waaqa jechuudhaare waaqa jechuu miti. Yohaannis lama shanirra illee dhaqaa dubbisaa. Maaliif dhaqee dubbisaani dalagaan raafe kanarratti maaliif mana diiga mana diiguun ifiifuu dubbii biraati. Hay namni mana isaa diiga hojii isaa mee kana godhiiti nutti agarsiisi jedhaniini kanaaf akkas godhe inni hojii isaa itti agarsiisuudhaaf. Daqiiqaa takka. Ustaaza takkaa isin masgida diidanii ijaarre biyyatti. Jaarre. Kun ammoo diinni ijaaru jira. Kunno masgida xiqqaa diiganii guddaa ijaaru. Waanni ustaad asumarratti waan jedhe Yesuus nillee hin diine nillee hin ijaarre eessa diige eessa ijaare eessa diige eessa ijaare hin jaarre hin diine illee hin ijaarre bakka ammaa san itti baasi itti mul'isi kaa maaloodha inni sun. Naan godhe fid dubbise ustaad hin jiru diigee ijaare. Yohaanis boqonnaa 2 lakkoofsa 19 banaaf taas. Ajaib. Koi Akkanatti illee jannatan galluun gaafa jiru jannabuma bakkeenitti diigee itti ijaare. Mana qulqullummaa kam diigee. Jannabuma galla itti yoo rabbi jeemichi. Cumaan meeqa baastu beektu? Gahannami jannata baastu jechuudha. Namni tokkitti naan jannata galee azaaba malee. Koya. Eenyutiin hin dubbisa. Yommus Yesuus dhaggeeffadha. Yommus Yesuus deebisee mana qulqullummaa kana jigsaa ani immoo guyyaa 3tti deebisee isanaan dhaabaa isaaniin jedhe mee isa diiganii mee isa deebisee dhaabu naan taane dubbisni kee abbomoo ustaaz abbomoo naan taane dubbisni kee wangeelaa bar naa dubbisu hin barbaada akkasitti hidhii addaan qabdee akkaati naa dubbisu hin barbaada maaliin addaa qaba silaa ajaa'iba maal addaa qabdee naan jettisa ustaaz miila addaan qabee dubbisu miila akkaan ajaa'iba balaa baasa fiddee mucaan dhagalee okay. Naan dubbisa afaan akkana maayee kanatti dubbisa naan taane dubbisni isi sobdaniiti na dhaggeeffadhu ka wangeela harkaa qaba barati amdiin bar wangeela harkaa qabu hidhi adda baastee akkasi dubbistaan an jetti hidhi inni dubbisa ka maaliin dubbisa gurraani miila addaan qabi siin hin jenne muwaaza too miila addaan qabi ustaaz akkanamitti kitaabichuma wanti ajaa'iba dhufte Sumayyaa kana maali uummata ajaa'iba wali qabdee irra fuura akki jedhu mana qulqullummaa kana jigsaa ani immoo guyyaa 3tti deebisee ijaara hidhiin hin dubbisin jettee bar hidhiin hin dubbisin afaan banteen dubbisin isin bar akkasitti akka waan kinoo intini injira miti jechi isaatiin isin as xallee wayti jettee Waalaikum salaam wa rahmatullah wallahi ajaa'ib dubbadha abbo yeroo gubuu natti fakkaata gaaffiin jalqabaallee kanan turre otoo gara mata duree deebi'ame gaarii natti fakkaata dhugaa keessa mata duree deebi'aa hin beekne immoo dhufe jechuun waaqayyo ani dursallee waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu saba kanitti waaqa jedhee kenna jettee natti fakkaatu sadam deetiini waan diiguuf ijaaruu kana keessaa baanii otoo waaqummaa irratti taasisan gara konistiraakshina keessa nu galchite bar injiinara mana keessa wanta ustaaza mata dureen irra jirru kuni mata duree Yesuus Kiristoos osoo hin taane
amantiin islaamaa amantii haqaaf maqatti ragaa fi qabatamaan lafa jiru sila ta'ee amantii kiristaanaa wanni jedhamu wanni caafamee jira. Ortodoksii haa ta'u Pheenxee haa ta'u kaatolikaa hundi amantii hundinuu wanni amantii islaamummaadhaan ala hundi amantiidha waan jirurra kan jirrudha. Mee waan kanarratti gaafadha. Yohaannis 13 dubbisame ka gooftaa jedhu nagartu. Barsiisa gooftaa nama qabasan. Oromoo wajjimoo rooza eenyu jaasaa turtan. Hundi siin dubbatti. Maal jettee abdii? Kunis dubbisee